Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu hordoftoota keenya barnoota biraatiin walitti deebinee jirra. Barnoonni kenna kanarraa wanti xiyyeeffatu dhimma googilii afaan Oromooti jechuudha. Googiliin afaan Oromoo erga banamee bubbuleera. Garuu namoonni baay'een akkaataa itti fayyadama isaa hanga silaa hin hubanne jechuudha. Keessattuu appiin duraan jiru kan bilbiloonni garaagaraa ofirraa qaban kan itti fayyadamaaran nu baasuu didee jedhaan sirriidhanaafis kompiitar kiyyas naan baasne garuu achirratti sarchii gochuudhaaf kiroomii keessa erga galtanii tiraansleet tuqaa Oromoo tuqaa akkam jettanii itti barreessitan ergasii isinii fide jechuudha. Barnoota gaariidha waliin turra jechuudha. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Sabiskiraayib, laayik, sheer nuuf godhaa isiniin jenna. Okay, amma deebinee jirra. Barnoonni keenya kanarraa akkuma mata duree irra kaasuu yaalletti waa'ee tiraansleetii jechoota afaan Oromoo gara afaan barbaannetti kan nuyi jechaadha. Gara asitti kun ni dandeenya. Kun amma ankiroomiidhaan seenaa isinis chiidootii wantoota qabdan kamiinuu seenuu ni dandeettanii. Ani amma kiroomiidhaan seenu jechaa isaan naaf laffata waan ta'eef kiroomiidhaan seenaa jira. Gubbaa kanarratti asirratti sirreessuu ni dandeettanii. Tiraansleet tuqaa Oromoo Googil jettanii irra barreessitan. Erga akkasii barreessitanii Googil Tiraansleet kaadhu kanarratti ni cuqaastu yeroo takka. Ergasii Oromoo kaadhu isinii baasee dhaan qabarratti. Yoo isin hin baasines as keessa barreessuu ni dandeettan. Kun chaatii kana akkana gattuutu ol harkiftu. Hanga qubee afaan Oromoo jedhu argattanitti. Kun jala san jirti akkasittiin argattu jechuudha. Afaan Oromoo irra jira garanaan. Asiinis gara Ingiliffaa akkasinii kamuu barbaaddan kun Ingiliishiidha. Oromoo jedhee jira. Ispeenish jedha. Kabiraatis yoo barbaaddan kun as keessaa ol harkistanii argachuu ni dandeettan jechaadha. Kun Oromoo kaa'edha. Kun wala jala kanarra jira. Kun wala jidduu kana keessa asirra jechaadha Oromoo kaa'edha. Kanaafuu argatti barreessinee Ingiliishii gara afaan Oromootti mee hiiknee isinitti amanu. Jecha tokko fakkeenyaaf Ingiliffaan barreessinee gara afaan Oromootti akka inni akkamitti akka inni Fireenshii mee ammaa maal jennuuni jechuma gabaabaa mee batawaayaa jennuuni. Batawaa jennee barreessine. Asitti kan isaa argitanii garuu maaliif jedhee fideera. Isa irraa sararrasnee ammallee jecha hanga barbaanne hanga dandeenye hiikkachuu ni dandeenya jechuudha. Jecha dheeraa walitti aansine ammas yeroo barbaadde kottannee mee barreessinu. Yeroo barbaadde kottu. Sorry. Ingiliishiidhaan barreessuu qaba. Afaan Oromootiin barreessuu dagatte jechuudha. Ishiin afaan Oromoo garana barreessinee gara asitti Ingiliishiidhaan barreessuu asirraan afaan Oromoo godhannu. Oromoo kaa'edhu kanarratti yeroo takka cuqaastu. Achiin Ingiliish kaa'edhu irratti cuqaastu. Amma yeroo barreessuu ni dandeenya. Yeroo याद आती है तेरी बहुत पर अब रोया नहीं करते. Jennee barreessine irra sarchii godhee nu fideera jechuudha. Whenever you want kun nu baaseera jechaadha.
akkanuma ajajamnetti jechuudha. Hanga feetan itti barreessuus ni dandeetta. Waan barbaadan itti barreessitanii wantoota adda addaa ni barreessitanii wanta afaan Oromoo kamuu jechuudha. Amma haasaa irruus kanas jechuudha. Kottu haa jennu jechuudha gababa. Kottu jenneen come on jedha kun nu fideera jechaadha. Nuti yeroo baay'ee irra caalaan kenna jechuma takka fudhannee bakka jecha baay'eetti hiikkataa turre. Inni garuu jechoota hunda adda addaan nu baasa. Kun dafii jenneen ammas kilii jedhee nu baaseera jechaadha. Kanaafuu barnoota laafaadhaa itti fayyadamaa isin jenna. Yeroo kamuu subscribe gochuu hin irraanfatinaa isin jenna. Subscribe, like, share nuuf godhaa isin jenna. Galatooma hedduu galatooma.